السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرى جبت المعان أورومو الدنيا ترقى مثال جرى الحمد لله بقى جرى الدرسين اللي أرى فترة القساجرة وجين شمرالي هدو لو أنت تعرف فنكون أمنا يا لاتي دكتورة دي جرى أماني تقوفنا waan eeguuf jecha daddafee geessa isa ammoo hanga dhumaatti bana jechuudha. Gamaaksiidha itti mul'ata barreeffama maaksiidha dafee geesse jibaas waan qabuuf ini kena kana fakkaata ijoolleen biyyooma jechuudha. Amma suurri isaa keessee jira. Laga keessa waa jechuudha. Uffanni isaa hojjennu keessattuu jarjaruu qabna. Baada dafnee dinatti dhawaasa keessuu qabna jechuudha. Maaliif kabiraas hedduun ergata waan ta'eef biyya maalii beekani. Amma geessee jira. Suuraa irraa gaddira geessee jira tokkosee surreen jalaan allaqee jira. Haala kanaan bakka fuudhan uffachuu bichaa jechuudha. Ammas akkanumatti dhufa hedduutu naafa maal takku martu galla sibiilee naafa. Kanaafuu hojiin baay'ee ulfaataa hojiin biyya ormaa kuni rabbiin jalaan waa baasuu qaba ormaa.